Injinar Taakkaleen edda gara kantiibummaatti dhufanii ji'oonni ja'a lakkaa'amaniiru. Hojii haaraa kanatti bartanii dhuftanii hojii maaltu hojjetamee waan jedhu irraa kaa'anii too eegalle. Magaala kana kan dhufne qabsoo biyya kana keessatti gaggeeffameen haaromsa biyya kana keessatti gaggeeffameen bu'aa qabsoo sanaati bu'aa haaromsa sanaati. Gama tokkoon isaa gama biraatiin immoo magaala kana gaafa dhufnee hoggansa jalqabnu magaalli kun dhugaadhaan dubbachuuf magaala duubaan innaa laaltu magaala guddaa magaala wanti hundaa keessatti akka gaariitti deemu kan fakkaatu garuu immoo keessa isaa galte wanti baay'ee isaa kan diigamedha. Kanaaf gama tokkoon haaromsa sanaa sirnaan hoogganuu sirnaan lafa qabsiisuu gurmaa'ina mootummaa caasaa mootummaa gubbaarra mogodaa akka haaraatti ijaaruu iddoowwan immoo diigamuun irra jiraachuttis diiguu iddoo immoo irra deebi'anii ijaaruu irrattis irra deebi'anii ijaaruu inni guddaan kan ture jechaadha. Kanaaf haaromsi akka biyyaatti jalqabe sun Finfinnee keessa dhumarra gale. Fakkeenyaaf naannoleen biraa haaromsa jalqabanii dursanii jalqabanii Finfinneen immoo ji'a 4 dura jalqabne haaromsa sana gama tokkoon haaromsa sana lafa qabsiisuu gama biraatiin hojiiwwan bu'uuraan hawaasni jiraatan magaalaa gaafatu deebisuu irratti kanaaf ji'ootiin arfan kana keessatti innaa walumaa galatti ilaallu gama tokkoon haaromsa sana lafa qabsiisuu hooggansa ijaaruu bobbaasuu leenjisuu sadarkaa haaromsi keenya irra ga'e sanaan immoo hundumtuu qixa sanaan fudhatee akka deemu gochuu nurra ture inni innaa ji'a arfaffaa kana dhaabannee ilaallu akkaataa jalqabneen keessumaa jiraatan magaalaa waan inni barbaadu baay'ee jira isaan keessa tokko lama sadii jennee uummata hawaasa mariisisuu uummata hojii walitti dhufuu amantaan jiraatan magaalaa mootummaa irraa qabu bulchiinsa magaalaa irraa qabus akka dabalu akka amantaa sanatti deebi'u gochuu jalqabnee jirra. Inni sadarkaa gaarii irra jira jedhamee ilaalamuu ni danda'ama jechaadha. Finfinnee kana keessatti bakkeewwan seera ala qabaman bakkeen hedduun magaalaa kana keessa turaniiru. Waan sana gara kaazinaa mootummaatti baankii lafaatti akka deebi'u hojiin godhame hojii guddaadha. Hojii sana gubbaarratti chaalenjiin sin mudatiin jiru. Magaalli Finfinnee akkuma jettee waa lamatu keessatti mul'ata lafa hojii wal qabate tokko seeraan misoomaaf mootummaanis abbootiin qabeenyaas jaarmaaleen addas fudhatanii sirnaan kan misoomsantu jira. Gama biraatiin immoo seeraa ala otoo namni hin beekin yookaan immoo caasaa mootummaa keessanii toorkii jiruun lafti magaalaa Finfinnee akka malee weerarame jechaadha. Weeraramuu qofa osoo hin ta'in weeraramees immoo gara misoomaatti hin galle namni dallaa itti ijaariitii lafti sun akka bu'aa biraatiif akka bu'aa misoomaa osoo hin ta'in akkaataa gurguramuu irra danda'u waggaa 5 6 7 tokko waggaa 20 kan ta'ee jira. Kana boqonnaa afuritti qoonneeti kan lafa odiit gochuu jalqabni boqonnaan inni jalqabaa jaarmiyaalee gurguddaa mootummaas haa ta'u NGO adda addaas haa ta'u dhuunfaas haa ta'u lafootan gurguddinaan qabaman sana adda baasuun irra ture. Bal'inni lafaa boqonnaa jalqabaa irratti adda baasnee waliigaltee adda kunne naannoo miiliyoona 4 kaaree meetira miiliyoona 4 ture jechaadha. Boqonnaa lammaffaa irrattis naannoo miiliyoona 1 fi qabxii 3 ture jechaadha. Amma kanafee boqonnaa sadaffaa arfaffaa ta'ee isas xumurree jira yeroo gabaabaa keessatti isas uummatan beeksifne. Maalinni kun achi keessatti wanti nu quunname tokko kan adda baasu uummataan isa qormaata guddaa ture tokkoffaa sanadan argattu sanada miti kan hojjetame wanti baay'een isaa bilbilaan hojjetame maaliin hojjetame isa sanada wal qixxeessite akka duubatti hin deebisne seeraanis akka seera cabsuun akka nurra hin jiraanne waan beeknuu fi murteen keenyas immoo ammuma deemuu qaba jennee waan amannuuf sanada sana qindeessuu sanada sana sirriitti organize goonee yoo seeratti sidhaachuu irra jiraate gara seeratti akka dhiyaatu. Gama lammaffaan immoo jiraataan magaalaa mataansaa akka nu duukaa dhaabbatu goonichaan eeruu adda addaa akka kennan. Kanaaf edda kana qindeessinee booddee murteessine jechaadha. Achi keessatti egaa kan fudhanne fakkeenyaaf jaarmiyaa mootummaarraa baay'ee fuune makalaakaa fuunee jira teeleekoominikeeshinii fuunee jira mana murtii waliigalaarraa fuunee jira mootummaarraa mataasaa jechaadha. Lafti gurguddaan isaan booddee immoo dhaabbileen humti dhuunfataan immoo ni misoomsina jedhanii waggaawwan 15-16 ijaaranii dallaatti ijaaranii waanuma waanuma bu'aa qabu irratti nu jennu qorqoorroon dallaa ijaaranii isaan ture isaan hunda sarraa fuunee jechaadha. Fakkeenyaaf osoo mana qopheessaa fuuldura kan jiru waggaa 20 ol kan ijaaramee ture jira jechaadha. Qorqoorroon itti ijaarame isa yeroo baay'ee irraa fudhatame jedhee yaadamaa duubatti deema. Yeroo baay'ee irraa fudhatame yaadamaa duubatti deema. Sababni isaa mootummaanis mootummaa federaalaas bulchiinsa magaalaa Finfinnees waliin qindaa'anii bu'aansaa bu'aa magaalaati jedhamee bu'aa dhuunfaa irratti kan hundaa'e ture jechaadha. Amma kan goone tokko
kan bulchiinsi magaalaa Finfinnee murteesse sana murtiin sun murtii hundaa akka ta'u goone jechaadha. Haa ta'uyyuu malee immoo as keessatti qormaata baay'eetu jira. Lafti Finfinnee hin beekama lafa bu'aa guddaas qabudha. Yoo gara biraatti jijjiirti bu'aa guddaa kan sii fiduu danda'udha. Sadarkuma sanaan immoo gaafa gara kaazenaa mootummaa baankii mootummaatti deebiste immoo duullachirra jiru immoo bal'aadha jechaadha. Amma duulli tokko miidiyaalee magaalaa kana keessa jira FM'oota adda addaatiin kan olola adda addaa gaggeeffamaa jiru olola sobaas haa ta'uyyuu malee garuu immoo duubni isaa duuba sana ilaaltee warri lafti irraa fudhatame kanatu duula irratti banee jira jechaadha. Gama tokkoon lafti irraa fudhatame jedhee fuuldura bahee dubbachuu hin danda'u uummata wajjin walitti bu'a. Garuu maal gochuun danda'a jedhamee kan yaadames ragaan adda addaas kan agarsiisu miidiyaa of harkaa qaban kana hunda irratti ba'anii miidiyaa mootummaas karaa biraa irratti hojjetamaa jira. Miidiyuma dhuunfaa qofa yoo ta'e miidiyaa mootummaa mataasaa ragaa sobaafaa kennanii akka waan bulchiinsi magaalaa ragaa otoo hin qabaatiin mana namaa fadiigee qabeenya namaa fadiigee fakkeessanii wanta isaan hojjetamaa jira. So miidiyaa nama FM magaalaa keessa jiru hundumsaa wanti kana jalqabeef hunda isaa miti baay'een isaanii hojii kana kan deeggaranii duduukaa dhaabatan akkuma jiranii warri immoo kanaan dura abbootii qabeenyaa sanaan FM'oonni kun dhaabatan immoo nurratti hojjechaa jiru jechaadha. So duulli sun jira inni guddaan duula sana dubbachuu miti duulli duula haaromsa keessa amma jirrutti immoo haaromsi immoo xiiqii gaafataa humna gaafataa qindeessuu gaafataa murteessuu gaafataa kana keessadha kan turre lafa qofaa miti kan deebisaa jirru. Manneetiin gaddeen gandaa seeraan ala kan qabaman naannoo 1,500 seeraan ala qabamanii isaan deebisnee warra humna hin qabne warra maallaqa xiqqoo qabaniif dabarsinee kennee jirra. Kondominiyeemii seeraa ala darbe naannoo 4,000 deebisneetiin jirra. Kunkunsa gaafa deebistu gaa duula akkuma jirteen jiraata. Duulli sana keessatti garuu uummatni magaalaa immoo hojichi dhugaa waan ta'eef ijaanis waan argaa jiraniif bulchiinsa magaalaa wajjin dhaabachaa turan jechaadha. Lafti deebi'e mataansaa bu'aa uummataatiif immoo akka ta'u wanti hojjetamaa jiru jira. Yaa yeroo gabaabaattis wanti gara uummataattis baasnu jira. Keessumaayyuu paarkii magariisaa akka ta'u magaalaa keessatti wanti murtaa'e hojjetamu jira. Kun gaafa dhuunfaa fi jaarmiyaa mootummaa irraa fuunu faayidaa uummataatiif oolu gaafa jedhamu tokko magariisa magaalli kun magaalaa magariisa akka taatu jechaa jirra. Isaaf akka fayyadu goonaa inni kaanii iddoo dargaggoonni irra oolan irra taphatan gochuun irra jiraata. Innis faayidaa uummataatiif inni kaan immoo magaalaa kanatti rakkinni guddaan kan jiru waa'ee mana jireenyaati isaaf oolchuun irra jiraata. So duulli sun xiqqaatu iyyuu malee jira garuu inni guddaan uummanni amma nu duukaa jirutti immoo duula sana irra darbaa hojjechaa jirra jechaadha. Injiinar Taakkaleen hojjetan kan jedhamu tokko warqa eenyummaatiin wal qabatee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti waraqaan eenyummaa bakka dhalootaa akka hin ibsine sabummaa akka hin ibsine maqaan haadhaallee akka irratti hin barroofne waan jedhu wayii dhiyeessanii wanti kun fudhatama argatee deemaa jiraadha. As gubbaatti maal jettu? Waa'ee waraqaa eenyummaa yeroo adda addaan ka'a. Waraqaan eenyummaa jechaani nama iddoo tokko jiraatuuf yookaan iddoo tokko jiraachuu barbaadeef kan kennamu jechaadha. Uumamaa waan biraa of keessaa hin qabu. Namni iddoo tokko jiraatu yookaan immoo iddoo kana hin jiraadha jedhee waan silaa irraa barbaachisu guuteef waraqaa eenyummaa kennuu jechaan seeraanis jira kun waanuma gara biraatti deemus miti. Achirratti waraqaan eenyummaa kanaan dura kan magaalaa Finfinnee keessa ture waa'ee saba lammummaa achirratti hin guutama. Saba eenyuuti maali? Kun innaa callistee waa'ee Finfinnee kanaa kutaa magaalaas aanaa hundannaa ilaaltu tokko tokko akka namaatti kan si gaddisiisutu jira. Sabummaan adda baasee namni iddoo tajaajilatti argatu jira. Sabummaan adda baasee namni iddootti hojii qaxaramutu jira. Sabummaan adda bahee namni iddoo waldaa himaataatiin gurguramu jira. Sabummaan adda baasee namni mana jireenyaa mana gandaallee kan argatutu jira jechuudha. Finfinnee keessatti kun waan qoratamee nutumti edda dhufnee waan adda baasnedha. Eega adda baasnee adda baasuun qofaan gahaa waan hin taanee fi namni magaalaa jiraatu jiraataa magaalaa ta'uu qofaan tajaajila argata malee saba tokko ta'uuf yookiin saba biraa ta'uun tajaajila argachuus hin qabu dhabuus hin qabu. Kan argachuun irra jiraatu jiraataa magaalaa sanaa yoo ta'e gahaadha jechuudha. Jiraataa magaalaa sanaa ta'uuf immoo waraqaan eenyummaa kun kennamuuf irra jiraata. Waraqaan eenyummaa kanaan dura kennamaa ture suni waa baay'ee of keessaa qaba. Rakkina guddaatu jira. Kan dura sii kaase akkuma jiru ta'e namni magaalaa kana dhufee hojjetaan magaalaa kana keessa jiru waraqaa eenyummaa argachuuf seeraan yoo deemin argatu seeraan. So waraqaa eenyummaa argachuuf namni maallaqa kaffaluu irra jiraata maallaqa guddaa jechaadha. Kun immoo waa baay'ee hojii wal qabata. Kanaaf nuti maal goone namni jiraataa magaalaa Finfinnee keessa jiru mana isaa kireeffatu kireeffachuus haa baatu hiriyaa isaa bakka jiraatu
fira isaa bukkee jiraatu maal haa ta'u hojjetaa mootummaa magaala kanaa haa ta'u waraqaa eenyummaa argachuu wanti isa dhorgu hin jiru seera irra hin jiru waan akkasii. So waan seera irra hin jirretu hojjetamaa ture magaala kana keessatti jira. Fakkeenyaaf waggaa 3 dura ministeerri qonnaa meeteek wajjin ta'aniiti NGO Elshaadaa kan jedhamu ta'aniiti magaala kana keessa kan jiru warra daandiirra jiraatan nama 1000 lakkaa walitti qabanii naannoo Affaar gashanii leenjisaa turan. Edda leenjisanii waggaa 3 booddee baasanii warri naannolee biraarra dhufan naannoleen fudhataniiti akka jireenya ittaanu jiraatan godhan. Fakkeenyaaf innaa Oromiyaa irra ture nan beekan. Oromiyaa irra walitti qabamanii Oromiyaa deecha'anii hojiin carraan hojii uumamee fi maal gooneef hin beekan Oromiyaas waan hin tureef. Finfinnee gaafa dhufan garuu namni 500 ta'u waraqaa eenyummaa waan hin qabaanneef goodaatti gataman jechaadha. Tokkoffaa seerri kan jedhu kanaan dura jiraataa magaala kanaa taa'uu qofaa odoo hin ta'e mana qabaachuus irra jiraata. Mana qabaachuu qofaa miti Finfinneetti kan rakkina ta'e. Manni kee kaartaa qabaachuutu irra jiraata, lakkoofsa manaa qabaachuutu irra jiraata. Booddee waan hin kaasu akkuma jiru ta'e. So jarri kun eegalee hin jedhanii eega lubbuun jara kanaa jijjiiramu jedhamee eega mana qabanne mana waan hin qabneef kan surumajuu bakkeetti ba'an yookiin rakkina adda addaatiin ba'an waan ta'eef kun jarri kun jiraataa magaala kanaa qofa dhalataa magaala kanaati. Rakkina adda addaatiin ba'ee namni goodaa jiraata malee. Jara kana kennuu jechaan kun seerasi tokkoffaa seera heera isaa walitti immoo dubbii mooraaliitis. Gama biraatiin hojjetaan magaala kana keessa fakkeenya hojjetaan federaalaa in argata waraqaa eenyummaa. Hojjetaan magaala Finfinnee bulchiinsa magaala Finfinnee hojjetu in argata waraqaa eenyummaa. Hojjetaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee keessatti hojjetu in argatu. Kun seera miti kun daba. So kana kan sirreessine. Gama biraatiin ijoollee qotee bulaatu jira magaala kana keessa. Qotee bulaa mataasaa jira magaala kana keessa. Magaalli kun mataasaa duuba deemtee ilaaltu magaala qotee bulaan keessa ture magaalli qotee bulaa keessa diddiigamee ba'edha. Qotee bulaan immoo mana isaarratti kaartaa hin qabuun kennamneef pilaan xisata waan jedhamu jira magaala kana pilaanii walitti bu'aa waan jedhamuufi kaartaan hin kennamuufu kaartaan kennamu qofa odoo hin ta'e lakkoofsa manaan qabu garuu magaalli bal'attee bira geesseetti. So qotee bulaan kaartaa waan hin qabneef mana keessa jiraatutti kaartaa waan hin baaneef waraqaa eenyummaan argatu. Qotee bulaa qofaa miti ijoolleen qotee bulaan argatu. Kana qofaa miti maalinni waraqaa eenyummaa argachuu dhabuu magaala kanatti carraa hojiin argatani. Carraa hojii keessatti carraa qacaramuun argatanii waraqaa eenyummaan qabanii imaataadhaan gurmaa'uu danda'anii carraa hojiin argatanii waraqaa eenyummaa waan hin qabneef seefti neetii waan jedhamu jira magaala kana keessa maallaqni guddaan nama humna hin qabne maallaqa kan ittiin deeggartu. Qotee bulaan dadhabee gara mana isaatti deebi'e seefti neetii kan akka fayyadamne godha waraqaa eenyummaa kan hin arganne waan hin arganneef. So waraqaa eenyummaa jecha magaala kanatti silaa kan ta'u ture jiraataa magaala kanaa eega beekame. Ollaansa eega dhugaa ba'ee fi namni muraasni dhugaa ba'ee fi waraqaa eenyummaa argachuu dhorguun seera miti kun. So nuti kan goone kanaadha. So waraqaa eenyummaa argachuuf namni lammii isaa ibsuun irra hin jiraatu. Maal godhaaf lammii waraqaa eenyummaa argachuuf? Ani magaalli kuni tajaajila kan kennuuf waan ati Oromoo taate yookaan Amaara taate yookaan Tigiree taate yookaan Guraagee taateef miti waan jiraata magaalaa kana taateef inni qofaan gahaadha kan nuti kaasne isadha hojjechaa kan jiru inni duubatti hin deebi'u waan duubatti hin deebineef qaba sababni isaa nuti magaalaa kana kan tajaajilu uummata magaalaa kana jiraata magaalaa kanatti qotee bulaa ta'u godaanata daadariyaa ta'u warra bakkee jiru eenyuwaa ta'u sooressaa ta'u hiyyeessaa ta'u dadhabaa ta'u humna qabaa ta'u jiraata magaalaa kana amma ta'etti jiraata magaalaa kana ta'uun barbaada amma jedhettis waraqaa eenyummaa argachuun mirga qofaa doon ta'een heera mootummaarra jira. Maaliif kana gara biraatti dabsanii yoo jedhame ka'e yaa waa baay'ee of keessaa qaba. Inni guddaan garuu magaalli kun akkaataa namni baay'ee magaalaa kana ilaalutu dogongora. Tokko magaalli kun magaala waliiti magaala keenya hundaati yoo jettee dubbatte faayidaa abbaa magaala kanaa waan argitutti fakkaata gama tokko. Abbaa magaala kana abbaa qaba. Magaalli kun abbaa qaba. Garuu jiraataa magaalaa kanaa akka jiraata magaalaatti innaa ilaaltu jiraata magaalaatti itti ilaalta. Inni kaan immoo lakki magaalli kun kan abbaa biraa miti kan kiyya jedhee immoo kan ilaaltu jira. So waraqaan eenyummaan kennameefi maaliif kennamaaf kan jedhutu jira jechaadha. Inni guddaan akkaataa nuti itti jiraataa magaalaa ilaalu dhugaa kan ta'u sirriis kan ta'u. Ani akkaataa jiraataa magaalaa kana itti ilaalu waggaa 100 jiraatu jiraate ta'e kaleessa isaa dhufarra isaa dhufu
magaalaa kana jiraadhanna magaalaa kana jiraachuun mirga guutuu qaba jechuudha. Inni kan kaasu anis darbee kan hin dhaga'u lakkoofsa jiraataa magaalaa gara biraatti jiruudha maal gochuu dimoogiraafii jiru maal kan jedhamu baay'ee kan mooraalis hin qabne jechuudha. Nuti kan gochaa jirru hundumtuu qixxeedha magaalaa kana dhufetti waan argachuu qabaachuu irra jiraata. Seeraan immoo kan systematically marginalized ta'e immoo jira magaalaa kana kan dhugaadha. So seera immoo seera sirreessa jechuudha. Qotee bulaan ijoolleen qotee bulaa hojjetaan magaalaa kana jiru waraqaa eenyummaan argatiin gaafa jettu carraa magaalli kun silaa kennuufii dandeessu akkan arganne waan godhu seeraan sirreessita seera sirreessina jira jechuudha. Kana waan namni iyyeef duubatti hin deebisnu iyyi otoo iyyi duubatti nu deebiseera ta'e haaromsa keenya duran duubatti deebinaa. So iyyamuu baatus waan silaa amma jalqabne numatti fufnaa. Madeemnan guddaan jiraataan magaalaa kanaa silaa waan argachuu irra jiraatu hiyyeessaa ta'u sooressaa ta'u kabaratee haa ta'u kan hin baranne haa ta'u argachuu irra jiraata. Inni immoo jalqabni isaa waraqaa eenyummaati. Kanaaf akkasitti hojjechaa jirra jechuudha. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። dhimmi finfinnee fi magaalota godina addaa oromiyaa naannoo finfinnee waa'ee magaalota miti gaaffeenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። bal'ina magaalaa Finfinneetii wal qabatee magaalaa Finfinnee daawwataan guddachaa jirti. Yeroo adda addaatti mootummoota darban kana keessa yeroo garaagaraatti akkaataa adda addaatiin bifa adda addaatiin magaalli babal'achaa jira. Kana keessa immoo qonnaan bulaa Oromoo miidhamaa akka jiru beekamaadha. Isin mataan keessan waggaa afuriin dura dhimma babal'achuu magaalaa Finfinneetiin wal qabatee magaalli guddachuun ishii uumamadhaan hafu garuu immoo guddinni ishii qonnaan bulaa Oromoo buqqisuudhaan ta'uu hin qabu jettanii nama mormitanii fi laphee uummataa keessa nama seentanidha. Ejjennoon gaafsanaa sun amma eessa jirannee kaasuu dandeenya? Ejjennoon innaa sana inumaayyuu inni hin cimne malee waan duubatti deebiin qabu. Sababni isaa innas qotee bulaa qofaaf waan dubbatame fakkaata nama baay'eete. Innas kan jechuun barbaadames ammas kan jechaa jiru borus kan jedhu qotee bulaa qofaa miti buqqa'uu kan qabu kadha. Qotee bulaan qofaan buqqa'uu hin qabu. Maal jechaadha kuni qotee bulaanis buqqa'uu hin qabu jiraataan magaalaas magaalli guddachuu qaba jedhamee namni tokko buqqa'uu hin qabu. Buqqa'uu jechaan maal jechaadha waa lama tokko gaafa misoomni si dhufee misoomni ofiisaatii magaalli guddachuu qaba waan ta'eef magaalli gaafa guddatu silaa qotee bulaas ijoollee qotee bulaas gaafa magaala walakkaa dhuftummoo magaala walakkaa kan jirus buqqa'uu hin qabu. Buqqa'uu jechaan maal jechaadha asii kaaste iddoonni jireenya isaa walitti hidhinsa hawaasaa uummate sana achirraa bittimsitee gara biraa geessuudha buqqa'uu jechaan. Silaa misoomni kan jedhamu waan misoomni naa dhufee deemaa gammada daandiin dhufee bishaan dhufee kan namni gammadu bari jireenya hawaasummaa isaanii kanaan dura qabu sanarratti waa biraa dabalaaf waa tokko dabalaaf jireenya isaarratti dabalaaf malee jireenya inni kanaan dura jiraachaa ture sana walitti dhufeenya hawaasaan naannoo sana qabu iddiriisaa qubiisaa maalsaa diiguu jechaamte. Gama qotee bulaa sinnaa dhaqxee qotee bulaan iddoo tokkotti maatii ta'ee jiraate lafa isaa qotachaa bahe maal diidii gara biraa geessuu jechaamte. So kan qotee bulaaf dubbadde sun amma magaalaafis nu hojjetachaa magaala jiddu galeessa magaalaati. Kanaaf jecha nuti maal goone gaafa dhufne namni misoomaaf jecha buqqa'ee magaala walakkaas gara magaala dhumaatti deemu hin jiru. Magaala dhumaattis qotee bulaan buqqa'u hin jiru kan jedhu inumaayyuu hin cime malee hin laafne jechaadha. Maaliif kana goone fakkeenyaaf piroojeektii laga Haarsana sii kaasa. Kan muumicha ministeera keenya wajjiniin yeroo darbee akka jalqabu taasifnu iddoo sana heektara 36 irra
maatii kuma tokkoo fi 500 tura. Kuma tokkoo fi 500 tura maatii. Maatiin sun baay'een isaa mana caccabaa keessa jira, mana gandaa keessa jira, mana fooyyaa keessa akka jiru jira. Garuu immoo naannoon sun mandara tokko ta'ee jira. Mandara waggaa dheeraa wajjin jiraatan. Mandara sana tokko kanaan duraati maal goote hin bittimsita. Isa kaan achi geessita, isa kaan as geessita. Maatii bittimsuu jecha nuti kan goone maali? Misoomni dhufe kun jara kanaaf dhufe jalqaba. Maatii kanaaf dhufe. So maatiin sun akkuma misooma sana guddachuutu irra jiraata. Manni barumsaa gaariin dhufe isaaniif ta'uu irra jiraata. Daandiin bishaan dhufe gaariin isaaniif ta'uu irra jiraata. So kan dura lafa bal'aa qabatanii iddoo waan wantaane keessa jiraatan appaartimentii gaarii keessa achumatti ijaarri digashinaadha. Asitti kun hojii qotee bulaaf hojjetu irra jiraata. Qotee bulaaf hojii kun asitti hojjetu irra jiraata. So deebisanii ijaaruu, deebisanii dhaabuu, deebisanii misoomsuu jedhan kuni silaa kan ta'u irra ture nama jiddu galeessa magaalaati buqqiste waa lamatu buqqa'e namaaf kan galuu irra jiraatu. Walakkaa magaalaatis namni buqqa'e daangaa magaalaa deeme daangaa magaalaa kan jiru qotee bulaatu buqqa'e. Waa tokko buqqisuu waa lamadha kan ta'e. So magaalaa keessatti deebisanii ijaaruu, deebisanii misoomsuu kana achuma qaama misooma sana yoo goote qotee bulaan achi jiru sun buqqa'u jechaadha. So qotee bulaan buqqa'uu qabu. Magaalli yoo guddate qotee bulaas ijoollee qotee bulaas jiraata magaalaa wajjin guddachuu qaba kan jiru inumaayyuu hin dabale malee wanti duubatti deebi'u hin jiru. Maaliif duubatti deebi'a? Duubatti kan deebi'u qabu bar yoo keessa keetti dubbachuu baatte sadarkaa iddoo sanatti siyaasatti fayyadamuu qofa duubatti deebi'a. Innis kan hin dubbanne keessa kiyyaan dubbadde tokkoffaa ilma qotee bulaati. Lammaffaa bu'uurri biyya kanaa mataan isaa qotee bulaa. Bu'uurumti biyya kanaa bu'uurri Finfinnee mataan isaa qotee bulaa. So ejjennoon innaa sana jiru inumaayyuu hin cima. Gaafa carraa argatte immoo wanni sana jijjiirta jechuudha. Akkaataan jiraataa magaalaatti fayyadamu, akkaataa qotee bulaan itti fayyadamu, carraa kanatti fayyadamteeti akka namni buqqaane qofaa hin ta'in misoomni dhufu sun jara sana qotee bulaas, ijoollee qotee bulaas, jiraataa magaalaas qabatee akka deemu gootaa ejjennoon kiyya sanaa ammas kan hojjechaa jirra. Kan kanaa dura darbee fi dhugaa dubbachuuf akka namatti soo ilaalte Finfinnee keessa nama baay'ee buqqa'e. Kana jijjiiruun dirqamadha. Keessumaa qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaas akkam goone deebisnee jireenya fooyyaa inumaayyuu kan kanaan dura jiraatan irra akkam goone jireenya fooyyaa akka jiraachuu danda'an qotee bulaa maatii qotee bulaa. Maatii qotee bulaa qofaa doonte ollaan qotee bulaa mataansaa akkamitti magaalli guddaan kun dinagdee qotee bulaa sana qabatee akkamittiin ba'a maal gochuun irra jiraata jalqaba gaafa dhufee ofiisii kana galu anatu deeme qotee bulaa bira. Kanaan dura kan liiziin irraa fudhatame fuunee qotee bulaa dachaasne kan manni kondomini maal marratti ijaaramu kana adda baasaa jirra eenyutu lafa sana irratti eenyutu turre sababni isaa achirra buqqa'uun irra turre yoo buqqa'es immoo misooma sana wajjin guddachuu irra ture. Fakkeenya maatii tokko qaama mana isaanii kana ture dheengaduu fi kiyyaa deemen lafti arba basilsaa jedhamu kan irratti ijaaramee jira. Lafa isaanii hektara guddaa kennani maallaqa xinnoo kennameef maatii baay'ee qabu. Isaan immoo lafti isaan manni isaan keessa jiraatan mana baay'ee jaba. Sila otoo misooma jettee yaaddee maatiin sunis achumatti gala maatiin ijoollee achumatti galu. Kun akka namaatti yaadu qofaan gahaadha. Waa'ee qotee bulaa naannoo Finfinnee keessa jiru yaaduun ani kantiiba ta'uunis dirqama sirra hin jiraatu yookaan hoogganaa seektara tokko ta'uun dirqama sirra hin jiraatu. Nama ta'uun baay'ee gahaadha. So nama ta'uun gahaa amma ta'etti immoo namni naannoo kana jiru murteessina kan jiru amantaa sana qabacha. So jijjiirra jireenya isaanii edda nuti dirqamni keenya jijjiiruudha. Jireenya qotee bulaa ijoollee qotee bulaa jijjiiru dirqamni keenya as warra Finfinnee. Yaa namni baay'een immoo waa hojjetu hunda isaa akkati baatee dubbachuu barbaada. Dubbachuun baay'ee gaariidha. OBN irratti soo dubbanne rakkoon qabu warra biraa irratti soo dubbanne rakkoon qabu. Garuu qotee bulaan sun egaa jireenya isaa jijjiiramee yoo dubbate faayidaa qaba kan jiru qaban. Ammaaf tokko jechaa jirra waan ta'eef gaafa hunda isaa xumurre qotee bulaan mataan isaa siyyaamee isinitti hima. Gaaffii kana kan kaasnee fi injinar Taakkaleen ejjennoo gaaf sana qabatanii uummata kana isa keessaas alaas buqqa'u kana kun sirrii miti magaalaa Finfinnee bal'attee qonnaan bulaa Oromoo nyaachaa buqqisaa deemuun qabdu guddinni waliin ta'uu qaba jedhan suni ejjennoon sun amma nu jalaa laafee jedhanii kaasu. Kanumatti daballee nuti hojiin hojjetamaa jiru jira garuu ejjennoo bulchiinsa magaalaa kantiibaa qofatu hin taane ejjennoon akka bulchiinsa magaalaatti jiru maali?
namni bu'uura isaa dagate kaabinee keenya keessa jiru jiraachuus hin danda'u. Bu'uura isaa dagatee jechuun maal jechuudha? Bu'uurri biyya kana qotee bulaadha jedhee namni namannee faayidaa qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa dhiibuu irratti namni amanu amma ammaattis nan quunnamne murteessinu irrattis namni tokko mormii hin qabu. Ejjennoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee ejjennoo kooti. Ejjennoon koo ejjennoo isaaniiti. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee innaa jennu kan kutaa magaalaa, kan aanaa, kan caasaa mootummaa ejjennoo tokko qabna jechuudha. Maaliif magaala walakkaa buqqisochaan qotee bulaa buqqisoo akka ta'e nuu gala. Qotee bulaa buqqisochaan magaala walakkaa buqqisoo akka ta'e nuu gala. Kanaaf buqqa'uun jedhamu kun buqqa'u jechuumti isaa mataansa baay'ee nama rifachiisa. Buqqa'uun jedhamu kun misoomaaf eega barbaade misooma eega ta'e dhugaadhuma misooma ta'e misoomsuun jalqaba abbaa lafarra jiru sana misoomsaa jalqaba. Isaan booddee namni dhaqee waan sana misoomsuu barbaadu immoo lammaffaa ta'a. Silaa amma kan ta'a ture buqqa'uu akkuma jedhame sana buqqisanii achi gara biraa geessuudha. Amma buqqa'uu kan jedhu sana jechuma isaa mataa isaa kaasneetiin jira. Booddee ani kan hin kaasu waajjiruma kan hojjetu mataa isaa maqaa isaa jijjiirreetiin jira. Buqqa'uu jedhamu kuni arrabsoodha. Misooma eega ta'e immoo qotee bulaa jalqaba misoomsuu qaba. Nama lafarra ture san dura misoomseet inni dabalatee dhufu immoo misooma sana saffisiisa malee buqqaastee wanta itti gootu hin jirudha. So kan jechuu barbaade maanni ejjennoon innas waggaa 4 dura waa'ee maaster pilaan irratti ka'e sun callisee waltajjii sanaaf miti kan ka'e. Innas bar namni dubbachuu hin danda'u. Amma ammaa dubbachuu dandeenya amma rakkoo maal ta'eera. Amma bari hundumtuun dubbata. Inni biyya alaas inni biyya keessas hin dubbata. Innas dubbachuu hin danda'amu. Waa'ee qotee bulaa dhiisiiti. Waa'ee mootummaa biyya kana dogongorteetti dubbachuu hin dandeessu waggaa arfanarra. Tiim lammaan jedhamu kun bari kana cabsee dhufe. Kana cabsee gad dhufee kana akkamitti sodaata. Kana waan salphaa. So waltajjii sana Adaamaa irratti waa'ee qotee bulaa fi waa'ee guddina magaalaa Finfinnee qofaa miti innas kan hin kaasee waadatte ta'e. Oromiyaan mataansaa akkas gochuu hin qabu. Oromiyaan mataansaa. Magaalaan Oromiyaa mataansaa qotee bulaa dhiibee guddachuu irra hin jiraatu. Oromiyaa seenaa jiru kanuma dubbadhee Finfinnees ammas kanuma dubbadhaa. Boorus kanuma dubbadhaa. Amma lubbuun kiyya jirtu dubbachuu qofaa miti. Dubbachuu irra darbee immoo amma 1 2 3 inni hojii hojjechaa jirra. Dhiyeenya kana buqqa'uudhuma qonnaan bulaatiin wal qabatee magaalaa Finfinnee kanatti qonnaan bultoota buqqaa waliin marii qabatanii turtan. Ala keessaa immoo wanti haasa'amaa jiru Finfinnee keessa qonnaan bulaan jira qotee bulaan jiraayi namni qonnaan bulu jiraayi eenyu faadha kan marsaa akka leen dubbisanii dhuguma qonnaan bulaan Oromoodhaa magaalaa Finfinnee keessa jira. Magaalaa Finfinnee mataan ishee magaalaa eenyu turte jalqaboota yoo barbaachisaa ta'e jecha. Magaalaa Finfinnee bir magaalaa qonnaan bulaa tuulamaa macaa keessa ture magaalaa kun. Akkamitti magaalaa Finfinnee keessa qotee bulaan jedhamee gaafatama jalqaba. Actually magaalaa Finfinnee keessa qotee bulaatu jira. Qotee bulaa lakkoofsisaa lakkoofsa guddaa ta'e magaalaa Finfinnee kana keessa. Kan mariisisnee hooggantoonni bulchiinsi magaalaa Finfinnee jedhan seektoroota hoogganaa kutaa magaalaa warra hoogganan wajjin deemnee mariisne qotee bulaa sana. Otoo amma qotee bulaa magaalaa Finfinnee keessa yaamni irra ta'e kan haqaaqii qofaatu galma miliyoonii guutaa hin galle namaaf kun. Kan mariisifne bakka bu'oota jira. Maaliif mariisifne? Ganna akkuma dura sii kaase ganna gaafa deemee ilaalu jalqaba kan isaan kaasanii innas tokkoffaa miidhamni jira buqqaanii jira. Waa baay'ee miidhaa qabna waan ta'eef irra dhuftee nu ilaaluun kee gaariidha garuu waltajjii nu qopheessitu nu mariisii jedhan kun gaafii qotee bulaa innas ture. Dengada yaamni mariisifne kan mariisifne nuti nama biraa gammachiisuuf yookaan nama biraa mufachiisuuf yookaan abbaan ta'ee deemee waan hojjetee miti kun seenaa mataa keenyaa waan qabnuuf itti gaafatamummaa seenaas waan qabnuuf hin mariisiseen. Kana bira abbaa kiyya mariisuu ichaadha. Abboota kiyya walitti qabee waa'ee jireenya isaanii waa'ee rakkina isaanii mariisuu maaliif hin godha kan tokkoffaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa kana qofaa waan ta'eef mitan seenaa hojii waan walitti hidhatu baay'eetu jira qotee bulaa gaafa mariisuun. Inni guddaan maanni kan ka'aa turanis kan hin darbee dhaga'u magaalli Finfinnee magaalaa qotee bulaa miti magaalli qotee bulaa keessa hin jirre dallaalaa walitti qabamee kan jiru asiis achis jira. Inni kaanis qotee bulaa Oromiyaa keessa jirutu achitti yaamee dubbifamee kan jirus gara biraatiin jira. Inni kaan immoo lakki warruma bulchiinsa waliin naannee qotee bulaa ta'ee dubbatu lachanuu soba. Lachansaa soba. Lachansaa mooraaliin qabu kana dubbachuuf mooraalii qotee bulaa deebisanii ijaaruu mooraalii qotee bulaa rakkina isaa ijaaruu baasuu dinagdee itti ceesuu tiim lammaa caala kan qabu dhugaa dubbachuuf jecha. Maaliif dubbisnee jireenya isaanii rakkina isaanii waan hin beekneef hin beekan rakkina isaanii jireenya isaanii hin beekne garuu kan itti himne maanni
waa guddaa magaalaa keenya keessatti hojjechaa jirra waan ta'eef rakkina qotee bulaa rakkina ijoollee qotee bulaa qofaa osoo hin ta'in rakkinuma magaalaa haala waliigalaatiin hiikaa jirra waan ta'eef kan qotee bulaa immoo haala addaan maal jechuun akka nurraa jiruutu waan qorannee seera iddoo seera barbaachisu seera sirreessinee jirra. Gurmaa'ina iddoo barbaachisu gurmaa'ina sirreessinee jirra. Amma kan jenneen kanaan dura qotee bulaa fakkaatee dallaalaa baay'eetu immoo keessa gale kan hin mariisutu deemu fan. Dallaalaa ta'e kan keessa gale dhuguma qotee bulaa kan bakka hin buune rakkina qotee bulaa fakkeessee garuu ofii isaatiif kan lafa qotee bulaa saamachuu walii gaatu ture. Caasaa mootummaa baay'ee keessa ture. Kan haaromsaan baay'ee isaanii ariin harka keessaa qabaa turani. Dallaalaan qaba abbaa qabeenya keessa ture. Kana keessaa baasna. Qotee bulaa dubbachuuf ani rakkadhu. Qotee bulaa bira deemuuf ani rakkadhu. Amma inni rakkannettanii nama afaan isaanii dubbatamuu qabaniiti maaltu nama walakkaa nu gashee walakkaa baasan jedheen isaanillee gammadan koree mataa isaanii dhaabatan qotee bulaa kan isaan bakka bu'u. Tokko tokko siyaasaaf itti fayyadama keessa galee tokko tokko lafa qotee bulaa saamachuuf itti gale. Kana hunda isaa keessa xaragnee baasnee dhugaatti qotee bulaa jijjiiruu kan danda'u seera sirreessinee jira waan ta'eef gurmaa'ina sirreessinee jira waan ta'eef tokko tokko kan bulchiinsa mootummaa Oromiyaa wajjin dubbannu jira waan ta'eef zimmitti waan hojjetus tokko tokko hin jiru waan hojjetus hundi isaa akka miidiyaa irratti baatee dubbatu kan barbaadus jira. Biyyi kun bari biyya hunda ilaaltee hojjettudha. Namni tokko tokko immoo waan xixiffatte hunda akka miidiyaa irratti dabarsuu barbaada. Kan goonee xixiffanne dabarsin hin ta'u kunis. Garuu immoo sirnaan waan hojjechuun nurra jiraatu tokko lama sadii jennee faayidaa jiraataa magaalaa Finfinnee faayidaa qotee bulaa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Finfinneetti naanna'anii jira hin eegsisu taanaan maal hojjedhanas. Maal hojiin keenya waggaa lakkaa'uuf guyyaa lakkaa'uuf miti kan hin ta'e. Godhu kanas. Namoonni misooma magaalaa irratti qorannoo garaagaraa gaggeessan guddinni magaalaa Finfinneedha. Utaalcha raachaatiin wal fakkaataa jedhu. Finfinneen magaalaa iddoo kanatti dhiisaniitu kiiloomeetira 20-30 achi ba'anii gara Tulluu Diimtuu gara Koyyee Focceetti achi ba'anii manneen adda addaa ijaaruudhaan qonnaan bulaa ta'e jedhamee buqqisuuf wanti godhamaa jiru jira. Isin waan kana akkamitti ilaaltu? Yaadichi sirrumadha waan dogongoraan qabu. Ani kan nagaddiisu sitti himu kan qotee bulaa innaan Oromiyaa jirus waan hin dubbadheef ammas dubbachaa waan jiruuf kan nagaddisiisaa jiru nama walakkaa kana buqqee achi deeme dubbachuu dhugaa dubbannaa ta'e jechuudha. Lafa weeraruuf daangaa babal'ifachuuf kun akkuma jiru ta'e jechuudha. Namni jiddu galeessa magaalaa kana buqqee achi deeme otoo bishaan hin argatin otoo daandii hin argatin otoo mana barumsaa hin argatin namni biyya keenyaa baay'ee isa nama abbaa amantaa baay'ee amantaa nama qabudha. Manni amantaalee otoo ijaaramee warra buqqee deemedha. Hundumti isaan bu'a. Qotee bulaan hin bu'a. Isaan hin bu'u. Silaa magaalli kan ta'uu qabuuf kan ta'uu nurra ture. Magaaluma silaa xiqqoo magaala gidduu taate sanatti ol guddataa jiru. Seenaa magaalaa Finfinnee hunda namaatu beekan bal'ata adda bal'ata. Bal'inni isaayyuu fayya qabeessa miti. Karaa tokko tokkoon waanuma dalga bal'achuu qofaatu gahaadha kan garuu kan gama kanaan karaa Koyyee Foccee Tulluu Diimtuu maal jiru kuni waanuma karoorfatee hojjetamedha. Walakkaatti lafa bal'aa dhiistee gaafa achitti utaaltee iddoo tokkotti mandara tokko ijaartu tokkoffaa namni iddoo nama taa'u ture kun maal hojjechaa ture si jechisiisa tokko. Gama biraatiin immoo namni pilaanii kana qopheessee iddoo sanatti akka hojiin kun hojjetamu gaggeesse bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa doon ta'een mootummaan federaalaa mataasaa itti gaafatamummaa seenaa irraa darbudhee namoonni lachan isaanii kan federaalaas kan Finfinnees sababni isaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa qurraaci xiqqishoon naa kenne federaalli beekeetu hojjetama. Gaafa inni kiiloomeetira amma sana utaalee achi ga'amu magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qofaa isaa otoo hojjetettee yoo fudhatte si rakkisa. Walii galamiit waan karooraan hojjetame sitti fakkaata. So kun egaa kan karaa Tulluu Diimtuu Koyyee Foccee Qileenxoo qofaa miti. Finfinneen karaa hunda bal'atti. Inni kun garuu kan ajaa'ibsi fakkeessisu lafa gidduutti dhiifamee utaalamee ce'amee waggaa tokko dura ni yaadadha koreen ijaaramee daangaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa kan hojjetu ture. Gama tokko na ilaaltu Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti daangaan barbaachisu waan biraa ta'e inni mataa isaa dandee kan deemu ta'e. Daangaan jedhamu fi garuu immoo bulchiinsi daangaa garuu si barbaachisa. Bulchiinsaaf jecha lafa kee baruuf jecha daangaan kee bal'ina daangaa kee baruuf jecha jiraataa magaalaa sifachi jiru sana walitti dhiyeessitee akka wajjin jiraatan akka jiraataan magaalaa as jiruu fi magaalaa achi jiru waliin guddatu mana barumsaa wal fakkaatu akka argatu daandii wal fakkaatu akka argatu bishaan wal fakkaatu akka argatu jireenyi magaalaa Finfinnee jiru fi achi jiru akka wal fakkaatu gochuuf
lafa kee bartee hojjechuun sirra jiraata daangaa kee bartu garuu daangaan gara biraatiin haasa'amu kun daangaa namni akka walitti hin ceene godhu sun gama biraatiin immoo seenaa dagachuus mudduu tokko tokko kan fakkaatu jira. Seenaa dagachuu naan jettee daangaan Oromiyaas gaa daangaan Finfinnees gaa naan jettee gama biraatiin immoo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mataan isaa Finfinnee keessa kana jiru. Finfinnee keessa jiratu hin ta'in heerri mootummaa naannoo Oromiyaa bari Finfinnee magaala guddoo naannoo Oromiyaa ta'e. Magaala guddoo naannoo kee fi naannoo keetti immoo daangaa uumuus gama biraatiin waan biraa ta'uu danda'a. Isa warra beekumsa kana qabu seeraaf dhiisee keessaa baay'ee isaaf ammaaf miti. Anaaf garuu kan sirrii dhadhee aman ammaaf amman jirutti magaalli Finfinnee kanaan booda akka hin bal'anne akka dalgan deemnu gochuun dirqama keenyadha. Isa seeraan hiinee jira. Ganaa garuu immoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin haasa'amu kan jiru akkuma jiru ta'e jechaadha. Gama biraatiin garuu inni guddaan magaalli Finfinnees gochuu kan dandeessus gochuu qabdee kan hin amanu magaala Finfinnee keessatti wanti jiruu fi magaala Sabbataa, Buraayyuu, Galaan, Laga Xaafoo, Sulultaa keessatti jiru wal fakkaachuu irra jiraatu. Jireenya hawaasaa jiruu fi achi jiraatu. Walitti dhufeenya hawaasaa jiruu fi achi jiraatu. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa namni jiru jiraataan magaalaas mana barumsaa gaarii argate magaalaa Finfinnee Sulultaa kan jirus argachuu irra jiraatu. Kun maal faayidaansa? Walqixxee guddattachaadha. Inni Sulultaa jirus Finfinnee qofaa deemeetan tajaajila kan argadhee yaadu achittis argachuu danda'a waan ta'eef. Kanaafi Finfinneen kanaan booddee dalga guddatti kan jiru amantaa sanan qabani. Ingoonus nuti ejjennoo keenyas idduma jirtutu guddatte. Kan amma guddate mataasaa iddoo amma ga'e mataasaa Finfinnee ta'e itti fufaa yaada jedhuun qaban. Iddumti mataasaa dalga bal'ate achi geessuun Finfinnee ta'e itti fufaa yaada jedhuun qabu. Sababni isaa koree sun qoratee adda bahee innas Finfinneenis Federaalis Oromiyaanis walii galame waan ta'eef waan walii galame sana Finfinnee idduma ga'eetti itti fufaa kan jiru waan hin qabneef. So inni dafee murtaa'eeti naman. Finfinneen edda nuti biiroo kana galle kaasnee qotee bula tokko buqqisnee kan namni baruu irra jiraatu. Inumaayyuu kondoominiyeemii heektaarri gara 700 qabame in dhiisne akka hin tuqamne goone qotee bulaa kaasuu waan hin barbaanneef. Industirii paarkii jedhamee kan heektaarri gara 1,000 qabame isa hin dhiisne. Sababni isaa qotee bulaa buqqa'uu irra jiru kan jiru amantaa waan hin qabuuf jecha. Bulchiinsi Finfinnee kan godhu misoomaaf jecha waan buqqa'aniif. Maaliif jecha waan buqqa'aniif dirqama qabna nuti. Qotee bulaa sana dafnee ijaarree mana silaa inni argachuu irra jiraatu mana sana baajata mootummaanis hojjetamee kennamee fi maal ta'e ijoollee isaa maal godhanii jireenya isaanii jijjiiruun dirqama keenya. Ragaan amma dhufaa jiru qotee bulaa naannoo sana buqqa'ee hojii wal qabatee ragaan akka irra deebi'anii hojjetan goone ragaan dhufe xiqqaadha. Naannoo qotee bulaa 36,000 kan buqqa'e misoomaan maaliin garuu immoo akkasii miti. Ragaa dirqama sassaabuun irra jiraatu malee callistee waan tokko tokkoon ilaaltu qotee bulaa kanaa ol akka ta'e kan buqqa'e sii gala yaadumaanu. So maal goone piroojeektii ofiisiin kanaan dura qotee bulaa deebisee ijaarame suni maal goone irra deebi'ee dhugaadhumatti koree amma dheengadda ijaarres itti dabalee dhugaadhumatti qotee bulaa misoomaaf jedhamu akkuma jedhame kan buqqa'e sun kan maatiin isaa faca'e sun kan waardiyyaa ta'e sun kan ijoolleen daa'imni isaa teskee namaa taate sun walitti qabamee ragaan dhugaan akka dhufu. Ammaaf garuu ragaadhuma akka jiru wajjin immoo akkatti dabnee waan tokko tokkotti gallu warradii mootummaa federaalas hin beekaa mootummaa naannoo Oromiyaas hin beekaa dabnee hojjennaa jechaadha. Eeggaddannaan qotee bulaa maaliif tokko